አንዳንዴ በጣም በሚያስደነግጥ ሁኔታ ከቤተክርስቲያን እምነትም ባፈነገጠ እኔ ነስም ይብዛም ጠንካራ መንፈሳዊ ህይወት ላይ ኖርኝ ይችላል ግን ያቅሜና ያከላማኝ ነኝ በጣም የሚያስከፉ ንግግሮች በአደባባይ ሲነገሩ እነዚህ ንግግሮች ለማስተካከል ይደረጉ ጥረቶች አሉ አንድን ህዝብ ወይም አንድን ግሩፕ ከማቅረብ ሰይጣን ይሻለናል የሚል መልእክት በአደባባይ በሚተላለፍበት ሁኔታ ህዝቡ የፈለገውን ያክል ለማተቡ ጽኑ ቢሆን ህዝቡ የፈለገውን ያክል ኢሳን ከሌሰ ከነቾለን irri guddaan ሲኖዶስ ኦሮሚያ ፈሻሌሱ ፊ ፈሻሌሱudha inni guddaan akkamitti jechuu dandeessu ammas egaa ummanni Tigraay abboonni Tigraay fi ummanni Tigraay jaroota kanarraa adda bahaniiru foxxoqaniiru silumayyuu isaan akka biyya biraatti mammaan laalamaa jiran Itoophiyaa keessa son taane akka biyya biraatti laalamaa jiru kana isaan akka sanyii seexanaatti isaan laalaa jiru hubadha abboonni amantaayyuu isaan seexana jechaa turan mitiire isaan faana tokkoon taanu warra nu fichisiisaa ture warra meeshaa waraanaa akka bitan gargaaranii nu fichisiisaa turan isaan abboota amantaa miti isaan faana taanodhani manbara salaamaa hundeeffachuuf isaan kana jechuun paatriyaarikii mataa isaaniitiin bulu isaan kanarraa foxxoqanii paappaasota yoo an barbaachisu episkooposota mataa isaanii yeroo dhiyootti muudachuuf ibsa miidiyaadhaafis kennanii karoora guddaa waan qabaniif isaan immoo paappaasii muudatan taanaan an Oromoo maaliif dhoowwamaa kan jedhu karaa mootummaas karaa ummataas waan itti ka'uuf isaan kanaan sossobatanii qarshii kennanii fi isa kana yoo kuffisan yoo hambisan kan Tigraay kana kan Oromoos achumaan balleessuu fi jechaadha dammaqaa dhaloonni qubee tole jedha ummanni Oromoo tole jedha kana kanaaf laayikii godhaa ummata hunda biraa ga'u kanan siniin jedhe sheernaaf godhaa kana kaayyoon isaanii hubadhaa waan biraa miti kana kaayyoon isaanii sheerri isaan xaxan kana qofaadha maqabbaa kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqayyo tokko namiin kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaam hundumti keessan kiristaanonni ijoolleen tawaayidoo akkam nagaa jirtu nagaa keessanii nagaa kootu waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u sagalee kun kan isinitti dhagahamu kan hordofaa jirtan amantaa garaagaraa keessatti jirtanii sanbeetu yeroo hunda kan hordoftan obboloonni keenya amantaa biraa keessa jirtan ijoolleen Oromoo hundumti keessan nageenya waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu ani nagaa kootu waaqayyo guddaan maqaa isaa kabajamu egaa yeroo hunda waan nu daawwattaniif guddaa kabajanuu biraa qabdu eebbifamaa kabajaman siniin jedha guyyaa irraa kana kan nuti wajjin laallu egaa abboonni paappaasonni guyyaa kaleessaa wal guranii Tigraay keessa turanii achi keessatti wantoota isaan mudatee fi akkasumas viidiyoo keessattuu pirezidaantii yeroo obbo Geetaachoo Raddaatiinis deebiin isaaniif deebii tokko ni jira baay'ee kan nama ajaa'ibu ummanni achi maal akka jedhe kana wal qabsiiseen isinitti himaa kana malee shirri jara kana maal akka ta'e maaliif achi akka deeman hunda isaa ifan isinitti hima waan ta'eef hanga dhuma qophii keenyatti akkana faana turtan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha arjummaaf dhiifamnu waaqa keenya araarsummaan dubroo maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duukaa buutotaa hunduma keenya faana haa ta'u kana malee salas dubbachaan oolee adaraa ammas adaraa waaqayyoo isiniin jedha viidiyoon kun namni baay'ee yoo arge namni egaa hanga har'aatti asiif achi raafamu hedduutu jira namni kaayyoo isaa beekuu qaba namni kaayyoo nuti itti iyyaa ollu kana itti jibbamaa itti arrabsamaa ollu kana beekuu qaba namni keenya soon beekin akkasumaan waan hin taane deeggaraa oolaa akka namni of baruuf akka ka'uuf akka dammaquuf viidiyoon kun nama baay'ee bira ga'uu qaba kanaafiyyuu yoo isin laayikii gootan nama baay'ee bira ga'a maaloo ammas adaraa waaqayyoon isiniin jedha viidiyoo kanaafis laayikii 1,000 barbaada laayikii isaa ilaalaa yoo 1,000 ol galuu baate akka gashitan maqaa waaqayyootiin isiniin gaafadha egaa viidiyoo sin laalla viidiyoo akkas daqiiqaa 4 tokko ni laalla viidiyoo ajaa'ibaa kan Geetaachoon dubbate kana malee immoo waa'ee jara kana ammas irra deddeebii dubbachaan ture gaarras ifaaniif isinitti hima jalqaba sirriitti na hordofaa amma waan hin dubbadhu waa'ee jarri kun gara Tigraay deemanii jechaadha amma jalqaba dubbachaan ture ammas jalqaba monoksoota biraa Bahardar Xaanaa Hayiqii Isxifaanosiis fuudhanii bakka garaagaraatii walitti guuranii akka mahabaraatti godhanii
gadaamota garaagaraa akka deemanii daawwatan eeyyama kennaniifiiru. Hubadhaa. Yeroo kana yeroo darbee gara Aksum Tsiyoon deemaniiru. Aksum Tsiyoon immoo bakka taabonni Tsiyoon itti argamtu jechaadha. Jalqaba abboommii Waaqayyoo yeroo barreeffame abboommii Waaqayyoo kan irratti barraa'ee taabota Waaqayyoo irraa Museetti kenname jechaadha. Taabonni sun Itoophiyaa keessatti argama. Innis Aksum Tigraay keessa Aksumitti argama. Aksum Tsiyoon egaa keessattuu immoo egaa sadaasa 21 haala guddaadhaan kabajama jechaadha. Xiqimtii bultii 21 jechaadha. Hidaarii bultii 21 dhiifama. Sirriitti kabajama ayyaanni guddaan haadha keenya Tsiyoon Maariyaam taabota Tsiyoonis jechaadha. Walii qabatee ni kabajama. Egaa achi deemanii ture. Yeroo kana achitti abboonni baay'ee isaan itti dubbataniiru jechaadha. Qeerroon tokkoyyuu dhugaan siniin jedha dubbisaa baay'ee kan sin ajaa'ibu. Kaleessa kan yeroo nuti rakkachaa turre. Kaleessa yeroo nuti ani waan hin hafeefeedhe obboloonni koo hiriyoonni koo baay'een na biraa dhuman ani har'a waan hin hafeefeedhe maal gochuu dhuftanii dhee akkamitti har'a dhuftanii kaleessaan nun gaafanneen sagalee nun taanedheen jechaadha. Kanaaf isaaniin ergan dura isaan deemanii haala achi jiru akka qorrisiisaniif jechaadha otoo isaan kun hin deemiin. Achi booda Abuna Phexros fa'aa, Abuna Abrahaam fa'aa, Abuna Filiippiyoos, Abuna Saawiroos namoota garaagaraa qabatanii jilli kun Abuna Maatiyaas eebbifamoo paatriyaarkii keenyaan kan durfamu gara Tigraay deemani. Kan sin ajaa'ibu kan isaan dubbachaa oolan an akka Abuna sinitti nima hojii isaanii jechaan dhugaa dubbachuuf amma akkuma yoo otoo karaa Oromoo yoo laalle ummanni Wallaggaa, ummanni Gujii, Shawaa Lixaa hanga har'aatti dhumaan jiran. Ani har'a maatii koo faana erga nadda bahe ija harmee koo, ija obboleettii koo, ija obboleessa koo erga laalee mam guuteera. Karaan hin jiru. Namni guyyaa guyyaadhaan du'a. Namoonni baay'een dhumaa jiru. Kana yoo ta'u sagalee nuun taane nuufu Wallagga keessatti nama meeqa dhume. Kana sagalee hin taane abboonni kun argitanii. Haa ta'u an Tigraay keessa jiru. Kan ummanni Tigraay ittiin dhumaa jiru kanoo maaliif sagalee hin taane jarri kun? Kan isaan dubbachaa turan keessattuu Abuna Phexros fa'aa maal jedhan? Tigraay ላይ ደረሰ የተባለው ጄኖሳይድ እና አስገድዶ መድፈር ሁሉ ውሸት ነው ዳን የሮ ወራንቻ ጀቻል ከነ ቀበተኒ kana malee waan baay'ee akka Abuna Abrahaam fa'aan dubbatan hunda ummanni Tigraay kaleessa qabatanii bahanii sirriitti itti himaniiru jechaadha. Sirriitti jechaadha amma isaan ga'u. Kanaaf iyyuu amma sirriitti tan hubachuu qabdan sinitti himaanama na dhaggeeffadhaa. Egaa guyyaa kaleessaa isaan kan isaan deeman tokkoffaa inni guddaan waa'ee abboota Oromoo Siinodoosii Oromiyaa kana fashaleessuufi kan isaan deeman akkamitti jechuu dandeessu. Hubadhaa. Yeroo Phaaphaasonni Oromoo akka muudaman taasifamu baajanni hin jiru jedhanii kaleessa miliyoona 20 yeroo kennan argitaniittu kana hubadhaa. Kana malee isaan kaleessa kanatti oolan irri guddaan Siinodoosii Oromiyaa fashaleessuu fi fashaleessuudha. Inni guddaan akkamitti jechuu dandeessu ammas. Egaa uummanni Tigraay abboonni Tigraay fi uummanni Tigraay jaroota kanarraa adda bahaniiru foxxoqaniiru silumayyuu. Isaan akka biyya biraatti mammaan laalamaa jiran Itoophiyaa keessa osoo hin taane akka biyya biraatti laalamaa jiru. Kana isaan akka sanyii seexanaatti isaan laalaa jiru. Hubadhaa abboonni amantaayyuu isaan seexana jechaa turan mitiire isaan faana tokko hin taanu warra nu fichisiisaa ture warra meeshaa waraanaa akka bitan gargaaranii nu fichisiisaa turan isaan abboota amantaa miti isaan faana hin taanudhanii manbara salaamaa hundeeffachuuf isaan kana jechuun paatriyaarkii mataa isaaniitiin bulu isaan kanarraa foxxoqanii Phaaphaasota yoo an barbaachisu episkooposota mataa isaanii yeroo dhiyootti muudachuuf ibsa miidiyaadhaafis kennanii karoora guddaa waan qabaniif isaan immoo Phaaphaasii muudatan taanaan an Oromoo maaliif dhoowwamaa kan jedhu karaa mootummaas karaa ummataas waan itti ka'uuf isaan kanaan sossobatanii qarshii kennanii fi isa kana yoo kuffisan yoo hambisan kan Tigraay kana kan Oromoos achumaan balleessuu fi jechaadha. Dammaqaa. Dhaloonni qubee tole jedhaa. Uummanni Oromoo tole jedhaa kana. Kanaaf laayikii godhaa uummata hunda biraa ga'u kanan siniin jedhe.
sheer naaf godhaa kana kaayyoon isaanii hubadhaa waan biraa miti kana kaayyoon isaanii sheerri isaan xaxan kana qofaadha jechaadha dhugaan siniin jedha amma dhugaan akka Abuuna Rufaa'el Faatii Paappaasiin dhugaa mee hubadhaa argitanii itti dheengadda sagalee karaanni akkamitti akka gubboo nyaatu hedduu isaaniitu jira nama baay'ee kanaaf guyyaa kaleessaa Tigraay keessa deemanii waan hin eegneetu isaan quunname jechaadha waan inni sun jalaa sinaa baasu dhugaa abboonni amantaa akkasitti salphatanii deebi'aniiru jechaadha arrabsamanii jiinoosaayidota sinii maal dhiisaa hin dubbadhu kana malee amma irratti hundaa'uudhaan kan Geetaachoon kaleessa jedhe sagalee isaa wajjin dhaggeeffannaa daqiiqaa 4 akkabaabiidha kana laallamee ቪዲዮ kana laallee walitti deebina በትግራይ አባቶች ዘንድ ያው እንደ አንድ የመንግስት የሥራ ኃላፊ ያለውን ሁኔታ ለመረዳት ጠርቻ አነጋግራቸዋለሁ እንዳልኩት እነሱን የማስገደድ ኃላፊነትም ስልጣንም ፍላጎቱም አልነበረኝም በመመካከር አምናለሁ ተነጋግረው ኢንፋክት ቅዱስ ፓትርያርኩን የሚያነሳውላቸው በተቻለ መጠን ይሄ ነገር ወደ ለየለት ግጭት እንዳያመራ ተቀራርቦ መስራቱ ጥሩ እንደሆነ እንደማምን ግን የነሱንም ጥያቄ የነሱ ብቻ ሳይሆን ሁሉም የትግራይ ተወላጅ በተለይ የእምነቱ ተከታዮች በቤተክርስቲያን ላይ የተሰማውን ቅሬታ በትክክል መገንዘብ ያንን በትክክል ተረድቶ ያንን የሚመጥን ስራ መስራት የሚገባ እንደሆነ አምናለሁ እንደተባለው ረፍዶ ይሆናል ዘግይቶ ይሆናል ሙሉ በሙሉ ዝግ ነው ብያልወስድም ጦርነቱ ብዙ ሰው ጨርሷል የሞቱት ተገላገሉ በሚያስብል ሁኔታ በጣም በመጥፎ ሁኔታ ነው የሚኖሩት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለ ህዝብ ድምጽ ያልተሰማልኝም ብቻ ሳይሆን ይልቁንም ካፈናቃዮች ጎን ቆሟል ብሎ የሚያስብ ህዝብ መኖሩ ሊያስገርማቸው አይገባም ይሄም ነው ገዢው አስተሳሰብ ያለው ይሄንን ግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ እንዴት አድርገን ይሄንን ቅሬታ እንፍቃለን የሚል ሐሳብ አስባችሁ መንቀሳቀስ መቻል ይኖርባችኋል በእኔ እምነት የትግራይ ቤተ ክህነት መሪዎች በተደጋጋሚ ሳነሳላቸው የሚያነሱልኝ ለኔም መልስ ማጣለት ከተፈናቃዮች ከሞቱ ከንቱ በተጨማሪ አንዳንድ የቤተ ክርስቲያን አባቶች እኔ እንደምለው አንዳንድ የቤተ ክርስቲያን አባቶች በጣም ያልተገባ ከቤተ ክርስቲያን እምነት የራቀ መልእክትም ሲያስተላልፉ ሊያስቆም የሞከረ ሰው የለም ቤተ ክርስቲያን እንደ ቤተ ክርስቲያንም ብፁዓን አባቶችም በግላቸውም ቢሆን ለማስቆም ያደረጋችሁት ጥረት የለም የሚል ተደጋጋሚ ይቀርባል እኛም በተደጋጋሚ በሚዲያ እንደምንሰማው አንድን ህዝብ እንደ ህዝብ እንደ ጠላት የመፈረጅ አንዳንዴ በጣም 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 በሚያስደነግጥ ሁኔታ ከቤተ ክርስቲያን እምነትም ባፈነገጠ እኔ ነስም ይብዛም ጠንካራ መንፈሳዊ ህይወት ላይ ኖር ይችላል ግን ያቅሜና ያከላማኝ ነኝ በጣም የሚያስከፉ ንግግሮች በአደባባይ ሲነገሩ እነዚህ ንግግሮች ለማስተካከል ይደረጉ ጥረቶች አሉ አንድን ህዝብ ወይም አንድን ግሩፕ ከማቅረብ ሰይጣን ይሻለናል የሚል መልእክት በአደባባይ በሚተላለፍበት ሁኔታ ህዝቡ የፈለገውን ያክል ለማተቡ ጽኑ ቢሆን ህዝቡ የፈለገውን ያክል ለማተቡ እምነቱ ጽኑ ቢሆን እንደዚህ አይነት መልእክቶች በሚተላለፉበት መድረክ ውስጥ በጋራ ማምለክ ከባድ ነው አይቻልም ወደሚል ነገር ያመራ እንደሆነ ይገባኛል የፈለኩትን ያክል ለማቀራረብ ጥረት ባደርግ ለእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በቂ ምላሽ መስጠት እኔም እንደግለሰብ ይከብደኛል እንዳልኩት እንደ መንግስት መመካከርን አስፈላጊነት አሲት ወርዳ ዮ ቪዲዮ ከነ ፉለነ ሚቻላል ተንባይ ዋን ጉዳ ዱበቹ በርባዴ ኦፍ ቀባጅራ ኦፍ ዴቢሳ ጅራ አከሳት ባፋቴ ሙሉጅ ጎዲ ሶራብሲሳን እቲ ቶለቱሪ ላላ ቪዲዮ ከነራ ገሩ ኦፍ ቀቤ ዱበቻ ረጌታችሁ ላላ ሰይጣንን ወፈየ ጀቹ ሳሪ ዋን እንታኒ ዱበቹ ሳኒ ዱበቴር አኒ ነው ወጀደ እቲ ፉፍኔ ላላ ምርገ ሳኒ ተዴራ አከሞቱማቲ ኒማ አመንታ ኬሰን ገሉ ጀቻር ካነ ጀቹን ዋን በርባደን ጎቹ ደንደው መንበራይ መታሳኒ ሁንዲፈቹ ደንደው ጳጳሶተ ሙዱ ደንደው ፓትርያርኪ ሁንዲፈቹ ደንደው ይቻል ጉበዳ ካሌሳ የሮከሲቲ አቦቲ ነመንታ ዋን እንታኒ ጀነኒ ነው ረብሰን ስሬፈምኒ ሌንታሲፈምኒ አከሲን ጀዳሙ ለኪ ዲሳን ጀዳምኒ ካነ ሁንደ ኬሳ
wajjin tajaajiluu irratti uummanni kun duubatti deebi'eera. Kana faana namoota akkana nuun jechaa jiran faana akkamitti tajaajilaadha kaayyoon isaanii. Dhugaadha. Waan baay'een irra gaheera. Waan baay'een ta'eera. Garuu har'ammoo isaaniin akkas jechaa jiru. Ani waan irratti dubbaddu hin qabu. Inni an dubbate iyyuu gaa waan ta'eef viidiyoo kana haafinu. መስበክ በዘለለ የቤተ ክርስቲያን አባቶችን በዚህ ወይም በዛ መድረክ ተገኙ ብሎ ማስገደድ የሚያስችል ቁመና የለንም። በግሌም ፍላጎቱም የለኝም። በዛ ደረጃ መግፋት መጫን ቢቻልም ኖሮ መፈልገው አልነበረም። አሁንም ቢሆን ቅዱስ ፓትርያርኩ የመሩት ልዑክ ይሄንን እውነታ በግምት ውስጥ አስገብቶ ይሄ ቅሬታ የህዝብን ቅሬታ መሆኑን ግምት ውስጥ አስገብቶ የተጀመረው እርምጃ አዎንታዊ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄንን ማጠናክሮ ከአባቶች ጋር ያለው ልዩነት ቀላል ነው ባይባል በዛው ልክ በክብደቱ ልክ ተወስዶ ማነጋገሩ የሚወክሉትም አማኝ የሚወክሉትም ህዝብ የሚያነሳው ቅሬታ ነጸብራቅ መሆኑን ግምት ባስገባ መልኩ ትንቀሳቀሳላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። Egaa akkasitti isaan gaggeesse Geetaachonis nama ajaa'iba. Egaa dhoowwuu hin dandeenyu kan uummataati kan abboota amantaa qofa miti kun uummata barbaadee jedhaniiru jechaadha. Tigraay keessatti egaa abboota amantaa Tigraay qofa osoo hin taane uummanni iyyuu isaan faana akka ta'uu hin barbaanne ifatti akka dubbatanidha. Geetaachonis immoo ani dhoowwuu hin danda'u isaaniini. Ani akka dhuunfaa koottis akka mootummaa kanaattis ani isaan gidduu galee abboota amantaatiin as koottaa achi koottaa jechuu hin danda'u hin barbaadu. Sababni isaa kun murtee uummata Tigraay hundaati malee kan isaanii miti. Kanaaf isaanis akka barbaadanitti socho'uu akka danda'anidha jechaadha. Phaaphaasiis mudachuu danda'u, paatriyaarkiis akka hundeeffachuu danda'anidha. Innis kunoo osoo kaleessa hin danda'amu ta'e inni iyyuu kaleessa walitti dhufuu qabdu jedhee walitti isaan fida ture. Garaafuu garuu isaan irraa adda bahuu waan barbaadaniif jechaadha. Kaleessa gaajillee Abuuna Maatiyaasiin durfamu akkasitti salphatanii deebi'aniiru jechaadha. Warroonni sin ajaa'ibu irra caalakkoo warri arrabsaa warri waan hin taane isaaniin jechaa turan kaleessa deemuu isaaniiti anna ajaa'ibu. Akkamitti ija isaanii shaboodhaan niqanii achi akkamitti deemu? Abboota biraa abboota cal jedhanii turan illee isaan illee walitti qabanii deemanii warroota kaleessa uummata Tigraay arrabsaa turan miidhaa turan kan ergan kanadha. Kanaaf laayik sheer gochuun dagatiina. Egaa as keessatti kaayyoo isaanii ifaan ifa isinitti meera sila kaayyoon isaanii Sinodoosii Oromiyaa kuffisuudha. Sababni isaa yoo Tigraay Phaaphaasiif Paatriyaarkii mudachuu baate kan Oromoo kunis waan kufuuf Tigraay immoo Phaaphaasii episkooposota mudatanii Paatriyaarkii mataa isaanii mudatanii manbara salaamaa hundeeffatanii tajaajila isaanii yoo itti fufani uummanni Oromoos mootummaanis immoo Oromoodhaafis naannoo biraatiifis gaaffii akkanaa yoo kaasan waan eeyyamuuf kana malee immoo uummanni bakkuma jirutti waan ka'uuf inni guddaan kaayyoon isaanii Oromiyaa waan ta'eef Oromiyaa irraa waan argatan qabeenyi Oromiyaa irraa argatan hundu waan irraa dhaabbatuuf waan godhan dhabanii kanaaf wal guuranii qarshii miliyoona 20 qabatanii Tigraay deemanii jechaadha. Hubadha adda baafadha sirriitti qalbeeffadha. Kan Tigraay kana kuffisan taanaan akka isaan Phaaphaasiin mudanne Paatriyaarkii akka mudanne taasisan taanaan an Oromoo kanas damaddamanii hambisuuf jechaadha kaayyoon isaanii. Kanadha waan ta'eef uummanni Oromoo ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo amantaa biraas kan jirtan jarri waa'ee amantaa qofa miti kan yaadaa jirtu waa'ee eenyummaa isaaniiti eenyummaa isaanii fe'anii amantaa tokko biyya tokko afaan tokkoon alaabaa tokkoon jedhanii biyya kana cunqursuu barbaadu akka durii akka mootota durii kanaaf iyyuu kana falmachuu qabna akka amantaa keenyattis jechaadha. Kanaafuu kanan isin biraan gahee egaa hanga ammaatti waan dhaggeeffattaniif galatooma ulfaadha. Waaqayyo isin haa kabaju jecha kan nu gargaare ilmi dubroo Maariyaam Kiristoos haa kabajamu. Lafa nagaa tura, lafa nagaa bulaan, lafa nagaa oola. Kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise maqaa Waaqa keenyaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Ammas bakka jirtan maraatti arjummaaf dhiifamni Waaqa keenyaa araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka butotaa hunduma keessan faana haa ta'u nagaa ta'a ulfaadhaa kabajama. Ameen.